Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota viidiyoo kanaa daawwattanii yeroo tumartan maamila kiyya ta'uuf subscribe gootaa viidiyoon biraa akka si bira ga'u jechuudha. Yoo viidiyoon kun ammoo sitti tolee jiraate like gootaa. Yoo nama bira akka ga'u yoo barbaadde nama biraa akka ga'u ka barbaaddu ta'e share gootaa. Viidiyoo biraa akka gadi dhiisee si bira ga'u yoo barbaadde ammoo yaada keellee naa barreessuu hin dagatin. Yaada keessan ammoo isin hunduu naa barreessuu hin dagatina. Galatooma. Viidiyoo kanarratti maal isinitti agarsiisa? Wanti isin gadhiistan hiriyaa keessan keessaa viidiyoolee ta'ee wantoonni isin post gootan akka bira gahu nama isin hin barbaanne akkam godhuu qabdan isa jedhu isinitti agarsiisa. Asuma Facebook irra jira. Isa kana hordofaa. Waa sadii isinitti agarsiisa. Kanatti aansee waa lama akkas isinitti agarsiisa. Jalqaba maal gootu nama viidiyooleen isin gadi dhiistan wantoonni isin post gootan akka bira gahu ka hin barbaanne jechuudha. Akkam gootan ni tuqtan. Fakkeenyaaf mee nama kana tuqnee haa laallu. Wanta gadhiisu akka bira gahu yoo hin barbaadin akkam gootan ni tuqtan. Harka mirgarra ka jirtu kana noqtaa sadii kana tuqtan. Gubbarra ka jiru friend ka jedhu kana tuqtan. Edit isa jedhu ka jidduu keessa jiru edit friend last ka jedhu kana tuqtan. Achi booda haboo achi booda dhumarra ka jiru kana ka akkana gootan right irra deebistan. Viidiyoon isin gadhiistan salphumatti nama kana bira gahuu hin danda'u jechuudha. Yoo isin taaj irratti gootan malee bira gahuu hin danda'u. Garuu yoo taaj gootan bicha bira gahuu danda'u. Yoo taaj hin godhin bira gahuu hin danda'u jechuudha. Garuu viidiyoon kun namicha kana bira akkamitti gahuu danda'a karaa biraatiin? Yoo wanti isin post gootan kun jalqaba asirra jiraate bira gahuu ni danda'a. Dhiifama. Publikii irra yoo jiraate bira gahuu ni danda'a. Wanti isin post gootan yoo publikii irra jiraate biran ga'a. Akkasis gootan bira ni ga'a. Yoo friendii si irra jiraate isa bira gahuu hin danda'u. Namicha san bira gahuu hin danda'u jechuudha. Publikii irra yoo jiraate biran ga'a. Friend yoo kanarra yoo jiraate friend si irra yoo jiraate bira gahuu danda'u. Public irra yoo jiraate bira gahuu ni danda'a jechuudha. Yoo public irra hin jiraatin wantoota isin gadhiistan yoo Facebook keessan jalallee seene argachuu hin danda'u jechuudha. Namni kun irraa cufamee jira jechuudha isin post gootan. Isa lammataa maal isinitti agarsiisa? Isa lammataa Facebook irraa Facebook keessan kana gaafa isin duutan yookaan hundinuu duunaa namni hin duune hin jiru. Gaafa duune addunyaa kanarraa gaafa duune Facebook keenya kana namni seenee akka cufu, maqaa akka jijjiiru, wantoota nurratti maxxansine irraa balleessu, profaayilii irraa kaasee maqaa jijjiiree cufee nama maal godhu obboleessa keessan hiriyaa keessan nama jaalattan ammuma bakka buustanii asirra keettan. Gaafa isin duutan seenee Facebook keessan kana paaspoortii isaa jijjiiree wantoota isin irratti maxxansitan irraa kaasuu ni danda'a jechuudha. Akkam gootan isa godhuuf harka mirgarra ka jiru gubbaa kana tuqtan. Sittingii bira deemtan. Sittingii and privacy ka jiru kana tuqtan. Sittingii gubbaarra jiru kana deebitanii tuqtan. Ammas gadi dhuftanii personal information ka jiru kana tuqtan. Gadi buutanii manage account ka jiru kana tuqtan. Achi booda gubbarra ka jiru kana tuqtan. Akkana gad dhustanii garaacha kana keessa gad dhustanii choose largest contact ka jiru kana tuqtan. Next tuqtan. Nama kana asirratti choose friend jedha. Hiriyaa keessan asirratti filattanii asirra keetan jechuudha. Namni kun gaafa isin hin jirre Facebookii seenee Facebookii keenya cufee paaspoortii jijjiiree wantoota nurratti maxxansine irraa kaasee maqaa jijjiiree balleessuu danda'a jechuudha. Yookaan ammoo hiriyoota keenya namoota nu gaafatan hin jiru jechuu ni danda'a. Du'ee jira rabbi isaaf haa araaramu jechuu danda'a. Namoota karaa Facebookiitiin isin gaafatan seenee namoota isin gaafataniif deebisuu danda'a. Facebook illee cufee balleessuu danda'a jechuudha. Kunis asirratti dhumata. Isa sadaffaa Facebookii gubbaa viidiyoolee dhufan akkamitti save godhuu dandeenya applicationii tokko malee ka jedhu bira geennee jirra. Isa sadaffaa kana isinitti himaa.
appilikeeshinii tokko osoo gadi hin buusin feesbuukii kanarraa viidiyoolee barbaadan gadi buusuu akkamitti akka dandeettan iddoo kana tuqtan. Fakkeenyaaf mee viidiyoo jiru biraa dhaqnu. Viidiyoo kana gadi buusuuf 2926 qorannoo laaboraatoorii taasisa. Harka mirgaa irra jirtu kana gara gubbaa nuqtaa 3 kana tuqtanii achi booda koppii linkii gootan. Achi booda linkii gara jalaatti isiniif kaa'e kana seentanii karaa kanaan gadi buusuu dandeettan. Mee akkamitti gadi buustan? Linkii san seenee akkamitti akka buustan amma koppii linkii goonee jirra. Koppii goonee irra viidiyoo reefuu san viidiyoon sun garam dabre isa kana kuno haa ta'u isuma kana yaa ta'u benni natti gabbuusa OMN kana haa ta'u mee koppii linkii gootee eessa dhaqxaa linkii anjalan isinii kaa'u kana seentanii linkii anjalanatti isinii dhiise kana tuqxanii karaa kanaan gabbuuftan. Eessa jirti linkiin sun? Akkamitti seentan? Linkii san akkatti seentan linkii sanni seentanii linkiin sun isa kana jala feesbuukii kana jala viidiyoo kana jalarraan isiniif kaa'ee jira. Linkii tuqxanii kaatanii gadi buutan iddoo diimtuu kana tuqtan. Achi booda linkii reefu koppii goone ka viidiyoo san iddoo kana gad tuqtanii peesti gootanii daawunlood isa jedhu kana tuqtan jechuudha. Obsa viidiyoon kun kana ka OMN miidiyaa neetworkii ka jedhu kareefan linkii isaa garasii fudhesan jechuudha. Akkamitti gad buusuu barbaadda? Normaaliidha moo aadiyoon gadi buusuu barbaadda? Daawunlood normaal kwaalitiidha moo daawunlood aadiyoodha? Aadiyoo qofa yoo barbaaddan aadiyoo tuqtan. Viidiyoo akkuma jirutti yoo gad buusuu barbaaddan viidiyoo qofa tuqtan. As tuqtanii ilaaluu hin dandeettan gad bu'aa ka jiru. Gad buusaa isinitti agarsiisu kunoo as ga'ee jira jechuudha. Gadi bu'uuf kunoo dhumatu ka'eera. Ni gartuumi? Gadi buutti jira. Iddoo gubbarra jirtu kana tuqtan kunoo lakkoofsa tokko kana kunoo gadi bu'aa jira. Haala kanaan gadi buufachuu ni dandeettan jechuudha. Kanadhaa xumuree jira. Waan hordoftaniif galatooma.